just like failed state indeed. Biyya kuftee keessa tattabitti jiraataa jirra nuti. Seetan nama fakkaatu inni bulchaa jira. Akkasin jedhamu. Wallahi irraa ibbaalemu. Aljazeera koodillee ka arraba girrisaa. Abboo arraba girrisaa yoo guddatee jedhe kunoo Dubaayii dhumatti taaptaap kooppiiliingii gootee jedhu biyya keessatti silaa wanti waa tokko waa'ee kiyyaara dubbatan hin jiru. Taaptaap kooppiiliingii walii bal'inaadha. Bukkee miti. Nan yaada nan dhuga nan kaafadha. Taaptaap kooppiiliingii yoon godhee jedhe nageenyuma biyyaatii fi kun rakkoo qabu. ሌላ ፋርማሲ እንደ አንድ አብዲ ያለው ታብሌት ነው። ታብሌት ማለት ክኒን ነው። ክኒኑ እኮ ክኒን ነው። ታፕታፕ የነዳ ባንክ ዲ ታብሌት ያደረ ስማ አቢቢ የኔ አባት አዲስ ሲያሳ ማለት ቤታ ሆኖ አባን ሲያሳ والله إلا مامي نوتي جوار ندوري جوار إسا أورومود أف كابساو إسا بارتين كاملة إسا أما زازون دنديني سيقالي شورا ساكا بيكو قال ما ساكا بيكو كأورومو قفاف أبتي كابسو أورومو كفولدورك أبتي ديماتوري سندورة إسا وجين هيري وانتاني تاني إسا وجين كابسوفني وانتاني تاني دبرسينير جوار إنما جوار بارتي كافاوتي بارتي نمو بارتي سسان إنجفتة أو في أنغوك أبتشوت أفديما you see PP إنجفتة أو في أنغوك أبتشوت أفديما يمكن أباو إنجفتة أما جوار بر أباو دانيس ودي قالون دندو PP دانيس ودي قالون دندو never بارتي دكا أنغوف ديما غرو أسكي ستيموك نوتي أني فكينياف كافاون دي غرو dirqamaan deeggaruun qabu PP'n deeggara aangorra qaama jiruun deeggara Oromoo taanaan warri abaa'oo deeggara Oromoo ni jiru ዛሬ የጠላቴ ጠላት ወይም ደግሞ ምናምን ታኒ ወሊን ተው ደንደው ፓርቲን ኩን ለምን ገሩ ስትራቴጂክ ደመሌ አይዲያ ሊሚት ጋፋ አብይ ሞጀላ ደሜ ጀሪ ለምን ወለጀሱ ወሊት ዱካሱ ወልዲቡ ማሊፍ ፓርቲ ጀለጀረ جوار إني دوري كرو بارتي كميو جلنجر تيجالي فديف دانتا أورومو قفا فولدورا قولي نما جساتوري سندورات أبتشون دندنيو ديجرو قفا سونتين وريجما برباچي سون دك فليجر إني أمامو دبي بارتي مو أنغوف دما أني مو توكو أنغيسو داف توكو غاتو داف وانتن وريجما كفلونجر جاتشو كنا جنا نموني لاس كيسات أكاسي توبچوك أبدو مالي akka Jawaar isa durii sanatti sammuu keessan keessa baasa inni kun isa kaafaa'ooti Jawaar kaafaa'oo Jawaar Oromoo jettanii adda Dali Abbaa Gidi let me ask you some questions Abiy Ahmed nama mormaa turte keessaa tokkodhaati anis Dubaayii taa'ee biyyi nama mormaa ture keessaa tokkodha viidiyoon biyya Dubaayii taa'ee maxxanse qe'ee kana biyyi Dubaayii taa'ee maxxanse tokkitti piraayiveetiin goone tokkittiin balleessine still profaayilii kee jala jira kan feesbuukaa kan tiktookaa waan dubbadhu keessatti guyya tokko waa'ee haadha biyyin dubbanne guyya tokko waa'ee abbaa biyyin dubbanne guyya tokko waa'ee obboleessa godhedha biyyin dubbanne that is my identity sigale ati maarifa biyyi qeeqqee osoo hin taane yeroo biyya sanaa galtu wanti geessee burraayyuuti si hiisisee jedhe sababa keetuu dutuu adamsannee akka bineensaatti jimma ari'amne ni finfinnee galle waan haadhaan wal qabatu waan dogoggora afaan kee irraa ba'eetiin am right ammallee wantiin kana jechuu barbaade in positive side irra deddeebiin dubbachaa jira waan kana noo badda obboleewwan kiyya warri deeggartanus warri jibbitanus warri falmitanus warri mormitanus dhugaa rabbiin isiniin jedhe waan haadhaan wal qabatu kana waan sanyummaa wal qabatu kana hin fayyadaminidha wantiin achirratti dubbachaa jiru tokko isa dhannee lammaffaan immoo Jawaar osoodhuma mootummaa kana qeeqee mootummaa kana osoo waan amma jedhu kana dubbate personally wantoota inni dubbate wajjin wantoota hedduu agrii gochuu hin danda'a dhimma rakkoo biyya keenyaaf wal qabatee jiru jechuudha irra hedduu overreetii yoo godheen alatti reality jirtu jechuudha sadarkaa inni jedhe sadan ta'uu baatullee ni jira kun dhugaadha kana bollaalaan namni siyaasatti hin taluun beennee waan kana irraa hubachuu danda'a biyya keenya keessatti rakkoo jiru jechuudha rakkoo kana fiix gochuudhaaf immoo namni akka isaa kun yoo xiqqaate qondaalota mootummaa biyyattii wajjin hin dhugaadha yeroo adda addaa marii gochuuf yaallee jirra garuu hin milkoofne jedhee dubbachaa jira hangam akka milkaa'uu dhabe ammoo miidiyaa irratti wanti inni ba'e uummata kanaaf ifa godhee jedhe hin jiru we don't have information Jaallemarroonis mootummaa kana wajjin akka nageenya buusanuuf akkana yaalamee yaadii kana mootummaa diriiree kompileen gochuu mootummaa kana wanta qabatamaa ta'e yookaan viidiyoo yookaan sagaleen wanti inni fidee mootummaanii fi warri bosona jiru irratti wal dhabee ragaa wayii uummataaf amma har'arratti inni kaampeenii kan geggeessaa jiru kaampeenii kitaaba isaa eebbisiisuudhaaf
muuziqaa tokko fakkeenyaaf yoo muuziqaan tokko ba'u muuziqaa sanarratti namni yoo wal falme namni adda addaa yoo wal falme muuziqaan sun ni dhaggeeffatama. Kitaabni kunis akka inni dubbifamu kaampeenii inni filate kun sirrii miti. Sadarkaa kana haala kanaan kaleessa akkas jedhee jennaan abbaa gidina dhaga'i ammallee haala kanaan ta'uun qabu. Ilaa inni gaafa ati mootummaa arrabsitu gaafa mootummaa xiqqeessuudhaaf ol kaatu okay kaleessa mana hidhaatii bahee gaafa inni hidhamu nuti akka sana qabsoofnee ijoollee meeqa lubbuu ijoollee meeqa weerarsiisne ijoollee meeqa gaagama keessa galtee qaama si dhabdee lubbuu si dhabdee gaafa inni bahu maal nuun jedhe hin tuqinaa mootummaa kana tuqxanii jennaan hin jigaa yoo jige immoo biyyarra jigaa biyyi yoo jige immoo oromoorra jigaa. Kursi jala qabu qabna kan jedhe yoom erga mana hidhaatii bahe. Look gaafa namni ati waan tokko barbaaddu ummataan callisaa jettee gaafa dantaan kan kee wayii tuqamu immoo deebitee ummataan naa bobbaa jechuun kun sirrii miti. Hin beekna keessa waa hunda hin beekna baay'isee gadi fageenyaan jechuun waan jiru. Haa ta'u immoo kitaaba kana gurgurachuudhaaf kitaaba kana promote gochuudhaaf kitaaba kana kaampeenii irratti hojjechuudhaaf karaan inni filate kun sirrii miti konkumaa sirrii miti. Jawar waan tokko jedhee Jawaarin sirrii miti jechuun sirrii miti abbaa giddi dirqamatti Jawaarin sirrii miti jechuun Jawaarin sirrii miti yoo jette yakka guddaadha. Bah እንኳን ጀዋሪ ሚቲ ሙሚቻ ሚኒስቴራ ከብየ ቡልቻ ጅሩ ከካዶር ማይኒ ጀዋር ምን ሆነ ነው የሮተነ ከና ከፈለ እንጅሩ ከና ወጂን ይደም እንጅሩ አቢቢ እንኳን ጀዋር ተራዲ ሲቲ አብይን ዶክተር አብይን ከካዶር ከፍ ዝቅ ጎኔ ነምኒ ድሙሎ ተኮነቲ ፊዱ ደንዳው እንጅሩ ጋቫን ጀዋሪፍ ቀብዛው ነምኒ ናከፈለ ወጅራቴ ኡፌ ብሪ ከንኮና ዴቢስና አጀዱ namni na kaffale Dr. Abiyin akarrabsu kan nago de ojiraje ofe birri sana deebis fachu denda kanan achi waan natti dhagame yeroo sanas lubbu korratti murteesseti mootummaa sana keeqaa ture harras waan dhugaa lafa jirtu yoo walitti muta immoo kana caalaalee walitti muu dandeenya garuu walii qusannaa inni sobboleessa keenya karaan inni deeme sirrii miti bakka konkuma Campaign hojjechuudhaaf kitaaba kee promote gochuudhaaf sagantaa kee promote gochuudhaaf dirqama ati jeequmsa kaasuun qabdu ushimbirii kaasuun qabdu tokko kana fedhii wayii dhabdee jennaan dantaa kee sana ittiin ummataan ittiin doorsiftee dantaa kee ittiin eegsistu hin jiru inni sun darbeera amma namni amma booda qeerroo jennaan ka'ee haqee wareegamu yoo jiraate karaan kunoo bal'aadha. Qeerroo Abiyyoo Taaddasaa Karas qeerroo ko jalla Abiyyoo Taaddasaa qeerroo Abiyyoo Taaddasaa qeerroo biyya bulchaara bibi naftanyaan kana argiteeti imimmaan dhiiga bo'aa jirti Oromoon biyya bulchaara ilaali abbaa giddi hundu biyya rakkoon hin jiru sin jechuutti hin jiru eengaddalle ofeen deebi'an eengadda rakkoon dinagdee keessattuu affordable miti haalli jiru mootummaan dachii qotee maal godhee jiru kana gad buutuu qaba affordable gochuu qaba ummataaf kana irratti gorsa silaa kenne kana irratti ummata yoo kakkaase mootummaa kana deeggare dirqama namni tokko hundinuu muummicha ministeera ta'uu danda'u Jawaar akka jedhu amma biyyi buunaan amma Jawaar achirraan gorra deema Keeniyaadha namni zawaa meegalchee muummicha ministeera isa godhu jira meenattiim kana injirum waan hin fakkaanneem achi isa sakaaluudhaaf nama meeqatu jala isaa jira kan wajjin nyaatee morma isaa gaqqabee maal jedhee kan guyyaa eeggataa jiru indeetee xafwal namni muummicha mootummaan ta'a namni jedhu immoo hin iyyum mootummaan ta'a jedhaan deemum Abiyyin tamalkatoo gaafa muummicha ministeeraa ta'uu beekame eenyummaan isaa wayyaanee jala amma tokko soddomii akkas taa'ee digdamii wayii taa'ee ከውመኒ ቤከ ጋፈሰ ጋፈ መጨረሻት መለ ሰቲ አዋጂዳን 4 ኪሎ ሴንተን ሴንቱም አይገባም እኮ 4 ኪሎ ቢገባው ድምጹን አጣቀውም ዮ አብይ ከእለ ኢላ አናስቲ ነማ 4 ኪሎ ሴኑ አኒስ አቲስ ኢምቤክኑ ነማ ሃራ ፉላ ሃራ አርጊ ተበከሰነት ነማ ታርጌቲ ጎደቴ ገነማፍ ገልገሎ ጀታ ጅሩ ጅራ Gaafa sana immoo inni qabeenya qabu inni sagalee qabu laashiree keessaa baha haadha hiyyeessa Oromootii fi abbaa hiyyeessa Oromooti muktii jatti cabaataa jechuudha. Malee takka 4 kiiloo kurreedhaan hin galamu. Mangistuu Hayilamaariyaam ilaaluu dandeessaa. Gaafa እንትናን ጃንዌም ቡአኑ እነ መንግስቱ ነዋይ እነ መንግስቱ ድማሜ ብዙ ነበሩ ከፊት ለፊት
jara ka beeku manni Mangistuu Hayilamaariyaam namni beeku hin jiru. Koloneerii ture jeneraalota hunda fixee abeet ana jedhee harka ol qabeen gaafa dhumaa irratti. Namni gaafa kan bare Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa inni mootummaa ta'e bare. Abiyyi gaafa mootummaa ta'e barame eenyummaan isaa. Mallas Zeenaawiin illee akkasuma. Angani jedhu abbaa giddi yeroo tokko waa dubbadhaani. Fakkeenyaaf maqaa Jawaar yoo dhoofte ati kun jechuudha akka bineensaatti hojiin ati kaleessa hojjette saba kanaaf gootummaan isaan sii kennanis sabboonummaan isaan sii kennanis hayyummaan isaan sii kennanis duqeetii ta'ee maquma Jawaarummaa kaafteedha jechuudha. Maquma Jawaar. Inni ijoollee gandaati bar. Inni ijoollee gandaati akkana ittiin kennin ba. Sun ilaalcha gandaati. Nuti waa'ee Oromoo dubbataa jirra, waa'ee Itoophiyaa dubbataa jirra. Waa'ee gandaa keessa hin jirru nuti. Furushkaan gandaa akka feete cacaca jettus waa tokko bu'aa siin fiddus ol kaastus gadi buutus hin jiru. Nuti ka dubbachaa jiru waa'ee Itoophiyaati. Itoophiyaa gujettu immoo sabaaf sablammii 80 wayii jira as keessatti. Oromoo, Amaara, Tigree qofaa miti. Kan maqaan hin dhaabne naannoo hedduutu jira. Kun hundi dantaa qaba Itoophiyaa keessa. Waa'ee kana dubbataa jirra nuti. Amma jarri Jawaarin amalla kanu warri akka intinitti ilaalanu warra gandaati la. Mee safara sana keessa namni tokko gadi ba'ee Jawaaraati sirrii miti ka jedhu nagartu. Bara ijoolleen amma asirra sooshaal miidiyaa irra jirtu gandummaadhaan xaxamtee jirti. Waa tokko wanti isin fiddu hin jiru iyyitee dadhabnaan dhifti. Garuu gaalli ni deema. Kan duutu hundoota. እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። አጋፈቱ ማሜኮ እኔ አንድ ጥያቄ ጋፊቶ ጋባቸው ኪያን እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ወላሂ ሲማ ወላሂ ዋን ሲሪ ቡጀቱ ረኪያ ኢጀ ከሌሳቲ አንገዮና ሰከንዲ ቶኮ ወሶ ረፊንታ ጅሮ ጅርና መንታ No, an wallahi wanta ga bazoy wai kuma siyasa kan. Jejuni maamiyat indeebis to fibar. Gaafiruma gaafachuu barbaadeni. No jechuun ko no arsa gaafii fete gaafatu rakko. Narra muuxannoo qabdaa fadi beektaa yoo bilchinas ta'e yoo haasawaa dubbii dubbachuus ta'e lamni isaa qaale maaltu bitaa nagalee beektaa durii kan xooriin harka jiru Abiyyi kan wotaaddar harka jiru Abiyyi kan biyya harka jiru Abiyyi. Fakkeenyaaf gaafa biyya Dubaay keessa teenyee Abiyyiin fiincaan nafxeenyaa jennee arrabsinu biyyi kun biyya siyaasni keessatti dubbachuun hin eeyyamamne. Mootummaan biyya kanaatiif mootummaan Abiyyi mootummoolee waliigaltee waan baay'ee irratti walii mallatteessanii jiranudha. Silaa imbaasiin biyya kanaa waan harka nurra qabanuuf malee sa'aatii barbaadan itti to'annoo jaraa jala nu oolchuu danda'u. Siyaasa nu dubbannee Abiyyiin arrabsinu. Sirrii miti taaqaalee maaraatiin egaa kan danda'amne waa'ee siyaasaa. Kana hunda ofirratti murteessinee Abiyyiin fiincaan nafxeenyaa jennee gaafa arrabsinu sabboonaa goota jedhamnee faarfamaa turre. እንዴት ጀዋርን መቃወም ሐራም ይሆናል? የምን አባት ሐራም ነው? አከንተ ሐራም ታ እኔ ነምኒ ቁርአን ረቢ ዲሞክራሲ ህምቤ ኡመኒ ያኒ ኪያ ኢላ ጀዋሪ ማተሳደሙ ኢላ አመላ ፈከኛ ነሙኒ ጀዋሪን አረብሳ ጅረኑ ማወቅ ያለበት ነሙኒ ጀዋሪን አረብስ እንጅሩ በር እንዳቢ ተሰድቧል እሱ አልተሰደበም። ሁለተኛ ደግሞ መያዝ ያለብህ ነገር ቢኖር ሁለተኛ ወንተ ተቀበጩ ቀብዱ ለመፋሞ ጀዋር ከአብይ ጋር ከናቱ ጋር ከፋሚሊው ጋር ምንድነው ችግሩ? አልቡደሳ ከንፉደተ ሽመልስ አብዲሳ ጫቲ ኤክስፖርት ጎደማሩ ከንዶ ወራ ፉደተ ሽመልስ አብዲሳ ከን ጋፈረቻ ከበይሰ ሱራጅን ከመ ኢሳ ከን ብየ ከሳሪ የኬንያ ትገልጭ ሽመልስ አብይ ትዝማይሎ ሲገሌ አብይን ምን አገባው? ሽመልስን አይረቅጦም። ሽመልስ ነው እየተጫወተበት ያለው ቁዱጋጂ በላሞ አመላ ወርቆ ምን ተበረሰሉ ምንም አቁም እቺ ከና ዋይ ከና ወጡ ቤፈሩ እንጂ ኪያ ሲያሳ ይሰበር ከሰ ገሌ ዲቴሊ ዳንዴሙ ከነ ዮ አማስረት ዱበነ ጀኒ ጀረና ኦሮሞ ከነ ሰዓቲ ከነ ከሰቲ ቡርጃጂ ወይ ኡምቴ ኡመታ ከነ ጎቲ ገንዳንገሬን ሳኤ ሰናል ባው ጀዱ ኤጌ ቀብዴራፍታ ሰ ኦሮሞን ጀዱ ጀቹዳ ሲጀመር መጀንዳ አቶ አፉን ከፍቶ ዝም ብዬ ወረረው ያለውን ይሄ የቲክቶክ ስርዓት ሁላ ገረ ሆጂቲ ወልቃ ጀቹዳ ገታኤ ገንደ ፈኬሴ ጀቹዳ ገንደ ኪሳዱ ፈካቴ አስረቲ ዱታ አከነቲ ማልታ ቶኮ ሲማዲ ኢምፖኮ ሩፌ በርቱ ጀቹዳ ሲገሌ ሲላይ ስክሪን መብቢላረት ዲኪሱራ ወንድጂ ቃማ ወንት ቶኮንጅሩ ኢትዮጵያ ከሰ የሮሩ ፈኬ የሩት ተርግቴ ተረቢ ሶዳዱቲ ወላሂ ሱመ ወላሂ አከበራት ጀቹዳ ከሸመራት ጀቹዳ ሲገሌ ኢላ ኒቃቢ አከነ ጎደቴ ጀቹዳ ኢላ
Innama goonna sirraa dhiikisu dibari innama sirraa leenca dhaqabaa nagadhiisaadhaan faana fidee jiru jechuun marti. Mana xirii ijatti kaa'ate kana gad deebisee raappiidhuma warra Jamaayikaa kana fakkaatee deema yaabboo. Asirratti garuu kasuu የበለጠ ለህዝቡ ተጨናቂ ለህዝቡ አሳቢ ጀግና ፈላጭ ቆራጭ የለም። teessoo irra taa'ee tashkarakkaraa jechuudha. Taa'ee sirra juusii istiroodhaan saabaa jechuudha sii galee. Si arrabsa jechuudha sii galee. Waa waliin baa jirtu yeroo itti dubbatte ati bitamtuudha, ati ergamtuudha, faayidaa wayii ergatte akkas taate. Ilma Oromoo ta'ee saabaa biyyiin arrabsinuudha. Ani haa ለምሳሌ ማሜ kaleessaa biyyiin namni nagagee raggataa ture hin turu. በጣም hordoftoota baay'ee nama qabudhaati. Min hageenya yeroo abiyyiin arrabsitu jawaartu waasii kaffale moo deeggartoota jawaartu waasii kaffale ani wanti na dhibe amma fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootiitti jawaar akka arrabsamu hin barbaadu. Sababni isaas kaleessa irratti nama barbaadu. Wallahi nama jawaar irratti dhagahi ganaa osoo qabalee tokko hin bulchin nama maaqee qamaadhaa ol kaanii kuulloo jimmaan lafa malee nama hin qabnu maaloo jedhamee ijoollee keenyatti duulamu. Ani amma fakkeenyaaf jawaarii arrabsaan jirudha. Abiyyiin arrabsaan ture. Qeeqaas hin jiru. Inni garmoo hin jiru. Ijuma keetiin laaltee wanti si jibbisiisu wayin jiru. Akkamitti jawaar qeeqama biloo ayinuu miqalaa sa'u namni ijji isaa diimatu akkamitti jawaar mootii taare yoon qeeqamne. Bara biyyiin paarlaamaa keessa ta'anitti qabsaa jiru bar warri naftanyoonni. Amantaarraa gaafii qabdu gaafachuu. Akkamitti mootii ta'a jarroo mootii akka inni ta'u barbaadu qo'e inni hordoftoota jawaariif laa gaafiin kun. Hordoftoota jawaariif deeggartoota jawaarii. Qeeqamuu isaan barbaaddanu namni qeeqamne akkamitti mootii ta'a. Namni qeeqamne indeet nugus yoonaal. Ati bar faamilii abiyyi caalatti dikteetara jechuudha bara abiyyi caalatti gaafa dhufee aangoora taa'edha waa tokko maqaa isaa dhoofnaan bar hudduu afaan siqaa jechuudha bara isaan. Abiyyi baasee ambaagannan abiyyi akka garaagarummaa isaanii jiru maali? Olii koo garuu yoo ganazii wayiiti beektaa ijoollee baay'ee walitti tarame. Bakka Habibi assalaamu alaikum. Aktivistoonni gaaffiis gaafatanii dubbii dubbataniiru. Ani immoo ilmoo lama wayiin qaba. Nangalaa biyyatti bor siyaasas hin haasa'u siyaasas hin beeku. Obboleessa kiyya kanaa jedheen fuudha didiyanii. Wallaahi summa wallaahi. Qasaman billaahi summa wallaahi. Kanaa jedheen Oromoo irraa waan miidiyaa irraa argatan wala geemisii wala maaltii afaan qabadhee taa'e boru kanaan kana arrabsiti. Wallaahi maqaa rabbiiti. Waan Oromoo jedhamu kanarra rabbiin si yaa'ee obboleessa kiyya. Yoo waggaa meeqa si faarsitee jette guyyaa tokkitti ati waan isin hin barbaanne wayirra gorraan guyyuma sana waan si kennite hunda gad baatee sitti kikkitee si akkisitee si arrabsiteesse. Wallaahi billaahi. Dubaay kanatti gaafa gaaffii Dubaay kanatti gaafa taaptaabitu gootu qabamte waa gattee taranii sasii fuudhee dhufu. Ataa wajju madhiisi abbumti manaa fudhatuuti. Inni baay'ee waan ta'eedhaaf fudhatu dhiisi. Kenniifi. Baay'ee yenyaa dekmat ብዙ ጊዜ በቃ ዋኑማ እንጅሬ ፋብሪኬት ጎዳኒ ነመ ጨብሱ በርባዱ ባይዘ ነሞታ ሙጫን እንቀለተ መሬ ሲቪላ ባይዘው ገዲ ኮን በሬሲን ወላሂ ሱመ ወላሂ ማንነቴን አላወቁ ማን እንደሆንኩኝ አባ ፈደ